Ashamar kafuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa irratti hayyoonni Oromoo 12 ol ta'an hirmaachuudhaanis waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasa Oromoodhaa ammoo gaggeeffamaa ture. Haala gaariin xumuramee jira. Akkana tokkummaadhaanis harka dhahuudhaan gargar galanii jiru. Waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo waggaa 8 booda bara jijjiirama qabsoo Oromoo qeerroon mootummaa wayyaanee aangoorraa darbuun Opiidiyoo kaleessaa biltsiginnaa har'aan tana aangotti fide booda yeroo jalqabaatiif haala kanaan Oromoonni biyya keessaa fi alaa lafa jiranii gurra isaanii qeensuun hayyoota isaanii rakkoo sabichaatiif furmaata yookaan fala barbaachaaf marii qopheeffatan haala gaariin ordofan. Marichi kumoota kurnaan kan lakkaa'amaniin ammoo kan ordofame gama YouTube fi Facebookiidhaan haala addateen akkasuma tasgabbii qabuu fi yaada bilchaataa dhiyaateenis marichi ammoo kan addaa tahee jira. Waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo har'aan tana gaggeeffame kun sabaaf ammoo abdii diinaaf caba guddaa ta'uudhaan mul'atee jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed yaada isaanii laatan kanaan hayyoonni har'aan tana foddaa kana guutan kan kana duuba ammoo hedduun kumaatamaan jiran kun gaafan jirretti gaafa waa'ee Oromoo dubbachuu fi barreessuun qaanii turetti yookaan yakka turee fi xiqqaataa akka ta'etti mul'atutti hayyoonni kunneenii fi warri biraa ammoo kacarraa biyya lixaa dhaquu argatan waa'ee Oromoo barreessuudhaan waldaa qorannoo Oromootiin barreessuudhaan ammoo isaan jalaan nuti warri dhufne kun ammoo dhugatti masalaala jabaa nu taatan jechuudhaan yeroo barbaachisaa darbe keessatti ammoo hojjettanii asiin nu ga'uu keessaniif hedduu galatoomaa. Ammallee umrii fayyaa guutuu wajjin umriin keessan nuuf haa dheeratu. Hayyoota keenya waan guddaadha irraa baranna. Walitti deebi'uun kun ammoo waan guddaadha. Haala kanaan cimnee deemuu qabna kan jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed waltajjii jalqaba hayyoota Oromoodhaa hirmaachise waggaa 8 gubbatti mul'ataniin hayyoota Oromoo galatoonfachuun tokkummaa labsanii jiru. Erga hayyoota Oromoo galatoonfatan booda xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ammoo waan tokko kaasuun barbaada kan jedhan haala Oromoon amma keessa jiru hedduun keessan dubbattanii jirtan ammoo waan beekamaadha. Oromoonis miidhaa gama lamaatiif saaxilamaa jira kan jedhan yeroo ammaatti gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefamaa, kallattiidhaan saamamaa, kallattiidhaan ammoo beelaan miidhamaa. Oromoon ammoo waan sirnoota bittaa alagaa hedduu jala ture keessatti hin taane bulchiinsa maqaa Oromoodhaatu kana keessatti tahee jira jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dubbii isaanii kanaan jalqabuudhaan roorroo Oromootti xumura gochuu qabna kutannee kaanee jirra jechuudhaan hayyootaaf yaada laataniin ammoo mootummaan muummee Abiyyi Ahmed kufuun durattuu balaa sabaa fi biyyatti irra ga'uu danda'u hambisuudhaaf ammarraa hojjechuu qabna jedhaniitis ergaa yoo dabarsan. Obbo Baqqalaa Garbaatis akkuma xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed kanatti ammoo Oromoon ajjeefame, buqqaafamee jira, jiratti gubamee, awwaalcha dhoowwamee jira. Reeffi isaatis akkasuma ammoo harreetti fe'amee magaalaa keessa oofamee awwaalcha dhabee jira. Haadha duratti har'aan tana qeerroon Oromoodhaa gabbaafamee osoo haati jettee boochuu itti dhukaafamee rasaasni ajjeefamee jira jedhan jumlaadhaan. Oromoon mana hidhaa keessaa baafamee manni hidhaadhaa akka isaaf ammoo hin mallettise rashanamee bineensaan nyaatamee lafeensaa awwaalcha dhabee jira kan jedhan gameessi siyaasaa paartii kaafoo turan obbo Baqqalaa Garbaa
deebuudhaan hayyoota Oromootti makamuudhaan waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hirmaachise kanarratti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dubbii jajjabduu ammoo dubbatanii jiru. Akkasuma gama biraatiinis Profeesar Xaayiroonis dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Ammatti Oromoon waraana jabaa qaba kan isaaf malee waraana bilisummaa Oromoodha jabeeffachuu qaba keessaa fi ala deeggarsaanis bira dhaabbachuu qaba jechuudhaan hayyoonni kunneen waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irratti dubbii jajjabduu dubbatan kanaan Oromoon waraana isaa jabeeffachuu akka qabu kaasanii jiru. Amma Itoophiyaan dirree waraanaa dirree dhiiga wal dhangalaasuu taatee jirti. Oromiyaa keessatti abbaan barbaade hidhateetis ummata Oromoo ajjeesuu lafarraa dhabamsiisuu sanyii duguugguuratti fulleeffatee jira. Kana dura dhaabbachuudhaaf humna keenya jabeeffachuu qabna kan jedhan ammoo ministeera muummee Abiyyi Ahmad dabalatee akkasuma pirezidaantii Shimallis Abdiisaatii fi qondaalonni maqaa Oromoo dhaatanii biyyattii gaggeessaa jiran sabicha irratti gocha badaa raawwachuudhaan duguuggaa sanyii warra ammoo Oromoo hin jaalanne wajji raawwatanii jiran itti gaafatamummaa jalaa hin baan jechuun itti gaafatamummaas bulchitoota biyyattii biltsiginaa damee Oromiyaatii fi warra federaalarraa ammoo dhuunfatanii jiran ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa hanga fiildi maarshaal Biraanuu Juulaatti quba qabanii jiru. Ifatti dubbii dubbatan kana keessatti ammoo mootummaan kun maqaa Oromootiin ummattoota kibbaa cunqurfamaa turan Oromoo wajjiinis hattoota isaan keessaa itti shuumuudhaan isaan buqqaasee ajjeesee saamee barbadeessaa jira. Haala kanaan ammoo rakkina Oromoon keessa jiru jarri kun hin beekan mootummaa Oromootu kana nurratti raawwataa jira hattoota nurratti shuumee jechuudhaanis komii dhiyeessuu irratti argamu. Oromiyaa keessatti malee bikki saamichitti gaggeeffamaa jiru maqaa deeggarsa waraanaa deeggarsa paartii akkasuma gibira jedhuu fi deeggarsa milishaa dabalatee haga waajjira paartii jaarsisuutti ummanni keenya saamamuudhaan sabbanni haadha Oromoo har'a duwwaa hafee jira. Ummanni beelee kadhachuudhaaf karatti bahee jira. Oromoon jiraachuu dadhabee jira. Maqaan hamaan itti dhoobame ajjeefamaa jira. Oromoo ta'uudhaaf yakkamaa ta'ee jira. Oromoon qoqqoodamee jira biltsiginnaadhaan. Wallaggi akka Shawaa balaaleeffatu Shawaan akka Jimmaa fi Harargee balaaleeffatu ta'ee jira. Saba keenya qoqqoodanii jiran jechuudhaan ammoo siyaasa ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Shimallis Abdiisaa itti deemaa jiran kanaan kuni gaaga'ama guddaa kan jedhan sabicha baraaruu qabna jedhanii turtii yeroo dheeraa waggaa 8 booda ammoo falafalachutti hayyoonni Oromoo waltajjii marii hayyootaa fi bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasa Oromoo guyyaa har'aan tana gaggeeffame kanarratti tokkummaa isaanii mul'isuudhaan kuni waltajjii addaa ta'ee jira. Waltajjichi ammoo sabichattis kan abdii guddaa horee fi biyya Itoophiyaa jedhamtuu fi masaraa mootummaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi warri Amaaraa dhuunfatanii jiraniif ammoo bakakkaa hamaa kan ta'edha. Waltajjii marii kanarratti hayyoonni Oromoodha dubbii jajjabduu dubbataniin sabichaaf falafaluu akka qaban marii itti aanu irrattis ammoo waan barbaachisu sabichaaf akka ibsuuf jiran kan beeksisan. Mariin kun kan jalqabaa ta'uu kaasuudhaan biyya keessaa fi alaa Oromoodhaaf kan barbaachisu tokkummaa qofas jedhanii jiru. Marii kanarratti buleeyyiin siyaasaa Oromoo fi akkasuma hayyoonni Oromoo kan hirmaatan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaan kan Aboo Jalmarroo Dirribaa Lammeessaan hirmaata jedhamee eegamus ammoo nama bakka buufachuudhaan marii kanarratti maqaa isaaniitiin hayyoon Oromoo tokko kan hirmaatan haala addateen waraanni Oromoodha ummata Oromoo fi Oromiyaatiif dhiigasaa dhangalaasuun lafee cabsee wareegama qaalii kafalaa fi jira. Sabichi keessaa fi alaa humna isaa jabeeffatee diina injifachuu qaba. Kunis
amma yeroon isaa jechuudhaan ergaa kana kan dabarsan hayyoonni Oromoodha. Dhimma kanarratti walii galuun Oromoo waraanas qabaachuu akka qabu akkasuma ammoo tokkummaas qabaachuu akka qabu qoqqoodaminsa gidduu isaatti diinaan facaafame kanas balaaleeffatee tokkummaa isaa deebifachuu qaba yeroon isaatis amma jechuudhaan hayyoonni Oromoo sagalee tokkoon afaan tokkoon yaada tokkicha laatan kanaan ammoo sabichaaf abdii guddaa oranii jiru. Diinatti naasus akkuma ta'anitti jiru. Kuni ammoo dhukkubbii hamaa bowwaa mataa jabaa garee bilisiginnaa keessumaa ammoo qondaala biyyattii ol aanoo fi bulchaa paartii bilisiginnaa kan ta'an muummee Abiyyi Ahmadiif isa hamaa dhukkubbii wallaansan qabne bowwaa raasuudhaa fi akkasuma gama biraatiin ammoo bulchaa Oromiyaa Shimallis Cundhuura jedhamuun beekamaniifis gara kaasaa hamaa fi micciirraa garaa jabaa ta'uun oolu jedhamuun dubbatamaa jira. Hayyoonni tokkummaadhaan asirratti ammoo dhaammachuun sabni isaanii akka tokkoomu marii biraatiin deebuuf akka jiranii fi bilisiginnatti xumura gochuuf mootummaan kun karaa kamiinuu ammoo Oromoo irraa kaafamuu akka qabu murteessuudhaan abjuu sabichaa dhugoomsuudhaan sabichatti abdii guddoo kan horan ammoo diina naasisuudhaanis fuulduratti sabaa wajjin deemuuf akka jiranii fi hamma dhumaatti qabsaa'uuf akka jiran hayyoonni Oromoo waltajjii kanarratti sagalee tokkoon beeksisaniiru. Marii taasifneen murtoowwan armaan gadii irratti waliif galleerra. Tokko, sirni bulchiinsa Abiyyi Ahmad bara bulchiinsaa darban kamiyyuu caalaa uummata keenya gidiraa fi cunqursaa gida hin qabneef saaxiluu hubachuudhaan sirni kunis hawwii biyyaalessaa Oromoo yakka taasisuun injifannoowwan qabsoon Oromoo argamsiise hunda duubatti deebisuun mul'ataa ta'uunsaa beeknee galma ga'iinsa hawwii biyyaalessaa Oromoo mijeessuuf akkasumas nagaa fi tasgabbii Oromiyaa deebisuuf sirni nama nyaataan kun saffisaan buqqa'uu akka qabu waliif galleerra. Lama, humni uummata keenyaa inni guddaan tokkummaa isaati. Sirni Abiyyi Ahmad garuu bu'uura aangoo isaa kan godhate tokkummaa Oromoo diiguu fi uummata Oromoo kallattii hundaan jibbisiisu tarsimoo kan godhatedha. Tokkummaan uummata keenyaa kan dhiigaa fi lafee qabsaa'ota hangafootaan ijaarame deebi'ee akka tituuf gumaacha gochuu akka qabnu walii galleerra. Sadii, sirna hamaa kana buqqisuun sirna bilisummaa fi abbaa biyyummaa uummata keenya gonfachiisu argamsiisuuf nuti marti karaa dandeenyuun waltumsuu malee falli biraa akka hin jirre wal hubanneerra. Afur, bu'uurri aangoo sirna Abiyyi Ahmad inni biraan saboota cunqurfamoo afaan wal jala deebisuu fi qabsoon isaanii sirnicha irratti osoo hin taane wal dhabdee dalgaa akka ta'uuf hojjechuu ta'uu hubannee qabsoon Oromoo mirga hiree ofii murteeffachuu bu'uureffatee kan saboota cunqurfamoo biroo waliin wal hubachuu fi wal tumsuun bu'aa qabeessa ta'uu hubanneerra. Hawwiin biyyoolessa Oromoo galma ni ga'a ni injifanna adoolessa 19 2025. Haaluma kanaan egaa waltajjii yeroo dheeraa fudhannee marii bal'aa gaggeessinee tumaa waloo godhannee jirra. Hirmaattonni keenyas dadhabanii jiranii yeroo dheeraa fudhannee waltajjii kana goolabuun nurra jiraata. Guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa itti Oromoon abdii horatedha. Guyyaa itti Oromoon gadadoof gidiraa keessaa ba'uuf tokkummaa isaa deebisee jabeeffachuuf waadaa haaromsatedha. Kanaafuu hirmaattonni marii kana irratti argamtanii yaada furmaataa dhiyeessitan gulantaa qabsoo xumuraaf furmaata ta'uu kan danda'u yaada gurguddaa gumaachitan
hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Hayyoonni keenya bakka bu'oonni jaarmaalee siyaasaa asitti dhiyaatanii yaadaaf qalbii uummata keenyaa fayyiftan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Hordoftoonni sagantaa kanaa marti bakka jirtan maratti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa wal fakkaatu kan itti aanu akkaataa kallattiin garaagaraa hayyootaan amma kaa'ameen fi jaarmoota siyaasaan kallattii kaa'ameen hunduu wal mari'annee hanga isin beeksifnutti nagayaan nuuf turaa galatoomaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna.